Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii Fullostii bakka jirtan fayyaa keessanii baga nagaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii akkasuma warroonni chaanaalii kana haaraa taatan chaanaalii Fullostii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Har'a viidiyoo rifeensa gara duubaa deemu haala kamiin akka hin deemne gochuu dandeenya akkasuma immoo bakka jirutti akka turuuf akka guutumaan guutuutti dhufneef maal fayyadamuu qabna kan jedhu maaskii rifeensaa isiniif qabadee dhufee jira hanga dhumaatti na hordofaa. Maaskii rifeensa akka rifeensi gara duubaa hin deemneef fayyadu kana qofaa miti hedduudha garuu haala salphaadhaan mana keessanitti kagootanii fayyadamtan isiniif qabadee dhufee jira hanga dhumaatti na hordofaa. Maaskii rifeensaa kana hojjetuudhaaf kan nu barbaachisu akkuma argitan killee haaluma baay'ina rifeensa keessaniitiin fayyadamtanii sadii afuris gochuu dandeettanii akkasuma olive oilidha fi coconut oil fayyadamtanii akkasuma immoo daa'ima killee yeroo fayyadamtan isa boora qofa fayyadamtanii rifeensa keessan hangam akka baay'atu isintu beeka waan ta'eef killee hanga rifeensa keessaniif ga'u 2-3 akkasanii olis gochuu hin dandeettanii ani killee 2 fayyadamee erga haala kanaan killee dhufnee booda daa'imatti goona daa'ima maankiyaa tokko fayyadama daa'imaa fi killee waliin sirriitti akka wal fudhatutti sirriitti waliin dha'a. Olive oil maankiyaa 2 fayyadama yookaan zayita zayituun coconut oil maankiyaa 1 fayyadama. Coconut oil yeroo baay'ee waan jajjabaatuuf akka isiniif jigu yookaan akka isiniif laafuuf bishaan ho'aa keessa keettanii haala saniin isiniif laafuu danda'a yookaan baquu danda'a. erga haala kanaan hunda isaa walitti naaylee akka inni sirriitti wal fudhatuuf sirriitti waliin dhufna. erga sirriitti waliin dhufnee booda rifeensa keenya hanga bakka hunda wal ga'utti sirriitti dibna. erga dibnee booda maasaaj goonee sirriitti akka gogaa sammuu keenyaatiin akka sirriitti wal fudhatutti akkasuma immoo rifeensa keenya bakka hundaan akka wal ga'utti erga maasaaj goonee booda daqiiqaa muraasa turree dhiqanna. yeroo xiqqaate torbaan keessatti yeroo 2 yeroo 1 yoo fayyadamtan akka jijjiirama argisiisu akkasuma immoo rifeensa buqqa'uuf rifeensa caccabuuf hedduu gargaara. keessattuu rifeensa gara duubaa deemuu fi akkasuma rifeensa haphataa deemuuf furmaata gaariidha. kanaaf haala kanaan itti fayyadama. viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaata yaada qabdan komentii jalatti naa kaa'a akkasuma warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii Fullostii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. nagaan naa tura.